أمامو سودا يوانا ما نجاي والله بالله أما ديمس كم ما إيرو سمية سيارك بدو كم سين سيارك بدو كم ديمس سيد أما والله سمية سيارك بدو كم سؤال أمس سين نجيش فري سمية بالبلتي بريك كديبس تقولي أرجسيس برين بيتامي كايسات بيت سيد بيتام أنا نجيس راجل يرو هوندا نكيجي بكا بوليس بري نكيجي بكا بوليس بري أنا والله إني ربي كده تزيد بس بري جنكي وش والله كرتة ولا أنا كرتة وش جد Yaada tokkoon fidadhee rakkachuu cinqamurra jedhee yuutuubii kana gurguradhee birrii isaa cinaa barbaade inni deebisa. Yuutuubii kana yoo kadalagamu taate ji'atti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirra jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashamaa harka fuunee isiniin jecha hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa hedduu takkan isin jaaladha hedduu takkan isin kabaja. Bakkuma jirtanitti nagaan kenna qilleensarraan kan onnirraa madde isin haa ga'u isiniin jedha. Martumaan keessanuu jechuudha. Inshallah idinillee kalaaheetiin jira ida guddaa arafaa jechuudha. Rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa. Hadha dhugaa rabbii dubbachuuf warri natti aartanillee ni jirtanii warri natti gammaddanillee ni jirtanii. Tokkoffaa irratti Oromootiyaa wanta beekuu qabdanii. Maal inni beeytanii anaa fi Saayidoo wallabneetiin hin jirra. Wanna kana wanna sirriitti hubachuu qabdanis baruu qabdanis danda'uu qabdanis jechuudha. Osoo waan namaan jechuuf hin ariifatin osoo komentii badduu barreessuuf hin ariifatini wanni isinii galuu wanni isinii himu tokko jira. Jireenya keessan keessatti namni dhugaa namni jireenya nama tokko keessatti namni dhugaa dubbatuuf namni waan namaa irraa fagaatuuf isinii galee namni namaaf yaadu gonkumattuu nama biratti jaallatamaa miti. Garuu ta'ammaatu ni xiqqishu. Tajiruu addunyaatu ni xiqqishu. Wallahi laazim dhugaas ni dubbadha. Ani jireenya kiyya keessatti wanni nama dura na dhaabee na boochise waa baay'ee na godhe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waa hunda keessa dabree jira bahees jira akka itti jiraadhus akka itti jiraachuu baadhus natti beeka akka itti jiruttis illee jiru ni jiraachuu jira wallahi al'aazim alhamdulillah. Maaliif takkaa buluu waggaa buluudhaa jedhan dhugaa rabbii dubbachuuf ani birrii miliyoona 2 Saayidoon natti kennee jira. Miliyoona 2 kana osoo akka dhalaa biraa taate hedduu jira dhalaan. Takabaja qabus takabaja hin qabnes hedduu jira. Tamallaqa jaalatus tamallaqa hin jaalanne baay'ee ma jira. Isin gadi dhalaa bicha miti dhiirtiyyuu jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti ka sababa mallaqaatiin waa beekamee keessa galu baay'ee jira jechuudha. Ani nama duniyaatti hajamuullee miti nama duniyaa yaalallee deemuullee miti. Arkitanii jirtanii gaafa heerumee jiru san akkatitti jiraataa ture sarratanyaa qaba afaa gaarii qaba algaa gaarii qaba. Wanna silaamanna nama hunda keessa mana arabaatti hawaa ture san hunda ni qabaa ture. Garuu qabeenya san keessaa wanna hunda dhiisee gaafaan bahee jedheef lubbuu tiyya barbaaddachuuf sammuu tiyya eeggachuuf yeroo baay'ee waan narra deddeebi'ee jiruuf jiraachuuf maatii kiyyaaf fira kiyyaaf nama na jaallatuuf isinii galee akkuma isin na jaallattanii na kabajanis na warra na jaallatan maatiin kiyya baay'ee na jaallata ana bicha qaba shamarra maatiin kiyya baay'ee na jaallatan akkasuma ani intala akkoon na guddise. Kanaaf yeroo baay'ee maa boottaa onaan jettanii intalli akkoon guddiste baay'ee shakuriin guddifatti akkoon harka jala qabdee yoo isin kuftu na jalaa kuftee itti anaa kufuu jettiini. Yoo isin beelootu hin dandeessu yoo isin boossu hin dandeessu hin tumtu hin kunuunsiti akkoon jechuudha. Akkoon baay'ee kunuunsite nama guddisti. Akkasuma waa baay'ee nama balleessiti. Ani amma waan akkoon teena guddifte dhugaa rabbii dubbachuuf ani waa hunda ergaan bakka ni jiraan waan ani oo bishaan ol fuudhu waan jira duutti fakkaata akkooti jechuudha. Dhugaa rabbii nan dalaisiisne isin akka ilma namaatti. Kanaaf qabeenyi san guutuu keessaa wallahi wabillahi watallaa jaallattanii jibbitanii maali ni beeytanii waan dhiisan tokko dhiisanii deemtan akka bakka waan jibbitan tokko numa jibbita waa hunda wajjin jibbitan jechuudha. Gaafaan bahee deeme maal isinii fakkaate beeytanii lubbuu tiyyaaf jedheetanii waa hunda dhiisee biraa deeme maaliif duniyaa itti rageettan argachuus dandeettan dhabuus dandeettan
Yookaan amma kilaasii kana keessa bichaan argitan malee mana baay'ee bareedaa qabaachuu danda'a. Algaa bareedduu qabaachuu danda'a. Jiruu gaarii keessa jiraachuu danda'a. Yookaan ammoo tijuu waan irra dhafee waan nyaadhee dhugu qabaachuu dhabuu danda'a. Kana maa kan nuyi beektanii rabbi alamaati jechuudha. Wallahi laazim alhamdulillahi rabbil alamin du'aayin haadhati yaa ammallee bakka hin deemu hunda na du'a deemti. Hin dabin hin rakkatin hin miidhamin taa'ee nyaaduu taa'ee naa dhugi. Si harkaa barbaadan malee nama harkaan barbaadanii takka jira. Alhamdulillahi rabbil alamin anama maatii kiyyaaf jiraadhuudha. Idibee kiyyaa fuutu jechuudha. Jechuun maatii kiyyaa keessa akkasiin jiru warri na harkate kana argate maashaallah ni qabani. Qabeenya ni qabanii hanga isaaniitti tokko gadi jiraachuu jiranii harka namaa wajjin ni eeggatan. Akkootii bakka ni jira minna qarqaaraa waan isin barbaadden natti bira dhaabbataaf jechuudha. Kaza Roozaan nama rakkate waa baay'ee jireenyi isii kana keessa fatanaa xiqqaa guddaa baay'ee harkitee as geettedha. Wallahi la'aazim rakkoon feetee wanatti dhufte nama harka baasee simatee qeebaluudha. Duraan gaafa namni rakkatee miidhamee maal jedhu bakka ani osoo akkana ta'e rabbi kiyyaa waan akkana jedhaa ture. Garuu wallahi la'aazim jiru addunyaa kana keessatti wanti an jiru tanarraa ilmi namaa addunyaa irra lafarra deemu kun arge guutuu arkee jira. Hunda arkee jira. Yeroo tokko obboleessa qabaachuun illee waa baay'ee si fayyada obboleessa isinirra jiru jechuudha. Namni obboleessa qabdu alhamdulillah jedhe. Akkasuma namni abbaa hanqitiin bakka takka jirtu alhamdulillah jedhe. Ani xiqqoo ta'ee obboleeyyaa kiyyaa maatii kiyyaa kan gafa ture. Isaanii seenaa kana isiniif hin himu. Abbaan kiyya bira hin jiru ture ala ture. Warra kiyya akka abbaa kiyyaatiif haadha abbaa kiyya na guddisee ture. Garuun akka gaariin natti rakkatanii waa meeqana taate seenaa akkootii yaa isin himee gara isin bilbila akkasitti na guddiste. Onni isin dhaabbata. Roozaan kanaaf namatti cikkantu bakka cikkanuu hin danda'u. Onni ittiin nama cankanii, onni ittiin qabeenya nama nyaadhu, onni ittiin ammootuyyuu bakka hin taane onni jiru no. Haadhallee boolullee nama akkasii miti. Birisa idoo nyaattee namna jaatu. Wallahi birisa idoo takka nyaanne dhugaa rabbi. Ani nama rakkaaf bal'oo hunda argee as ga'e waan ta'eef birri namaa wallahi osoo miliyoonni lama sadhiisa miliyoonaan diineeraa waan hundi kilaasii hanciisu jiraate wallahi Roozaan nama bira beeloo ittudha. Nama bira rakkattee achi keessa birri takka afaan hin baafannedha. Namni kanaa miti nama birrii meeqana bira kaayanii biratti du'ee bira gabbee liqii fudhadhudha. Nama osoo birrii mana jirtu birri namaa gabbee suuqiidhaa liqii guuradhudha. Wallahi laazim alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin ammallee akkana si haa tursiisu naan jaa. Fuudhee Sumayyatti galle. Ijaallee isaan tun ilmaan teenya ilmaan isaa ilmaan kiyyaa. Jedhee fuudheetti kan gaafa kennu waraqaa qaba. Waraqaa namu Sumayyaa harka jira. Guyyaa wayii ni baasa. Kaza manni abitamuuf jaa manni birrii naqatamtee ammallee Sumayyaa yoo isa idoo sitti ka'ee hin beektu waan si dhibu hin beeku jettee adaa keettee isin mallaqa kana bitinaan jettee keettee jirti. Kaza ammallee hin gadda deemnee. Gaafa deemnu osoo hin farramin ammallee nurratti dhufee diniin jira. Sa'idoon baay'ee na cimbu jira. Dhugaa rabbi dubbachuun Sa'idoo baay'ee hin jaalladha. Baay'ee takkan kabajaa yeroo an rakkadhetti, yeroo an dheebodhetti, yeroo an beelahetti Sa'idoo waan jedhan nama sagalee kiyya ilaalee Sa'idoon waan an barbaaduuf waan hin barbaadne beeku. Nama fuula kiyya kana ilaalee maal barbaadee maal jedhee na beekudha. Nama akka haadhaaf abbaa kiyya yaada hunda kiyya na beekudha. Baay'een jaalladha Sa'idoo baay'een kabaja. Akkasumas waadaa isaa balleessuu hin qabu jedhee fuudheetiniin ilmaan isaatiin mana naa bitamu jedhee gara ilmaan isaanii erge. Akka dhalaan baa'uun takka suuqa illee xiqqoolee ittiin banadhee suuqa xiqqishoo illee banadhee isa taa'ee numa danda'a birrii miliyoona lama sanii. Takka immoo ittiin bashannanee fataa hoo jedhee daha baxiqee gimmaashii irraa bitadhee daha akka barbaadee godhallee numa danda'a. Garuu maaliif haqa namaatti ifaajee fidi. Egaa isin hin barbaanne egaa naaf hin barbaanne jedhee birrii isaa deebisee haadha manaa isaatiif ijoollee isaatiif kanneen manni haa bitamu jedhee waraqaa qabaanna silan darasanii jechuudha. Kaza Sa'idoon dhageessu sababa birrii kanaati jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu an wanta akkallee kana jechuun barbaadu kana booda YouTube kiyyaan gurgura. Asiin dura yeroo inni subscribe isaa 50 jiru 800 na kannanii turan. Isin galanii alarraa 800
Sa'iidootti himanii yeroo sanii ture jechuun yeroo sanii birrii itti hajamee ture ni gurguradha jedhee ture. Garuu immoo yeroo itti yaadu jiruuti isaa waan qabaanne inni kun horruu kiyyaa waan barbaadeen godhadha jedhee dhiisee ture jechuudha. Kaza amma subscribing kee kun 100 wayii gadee jira. Cinqamuurra jedhee yaada tokkoon fidadhee rakkasuurra cinqamuurra jedhee YouTube kana gurguradhee birrii isaa cinaa barbaadee inni deebisa. YouTube kana yoo kadalagamu taate ji'atti yoo sirritti yeroo inni herregee dalagaa ja'an 200 fudhachuu dandeettanii. Yoo sirriitti dalagaan kun 100 fudhachuu dandeettanii. Akkuma dalagan 50 mallee fudhachuu dandeettanii. Suni rakkoo hin jiru. Warroonni amma dhugaa rabbii dubbachuuf YouTube kanaan dhugaa rabbii miliyoona 2 sanitti yuunan baasu osoo gurguraa jedhee maaliif wanta na fayyadudha. Warruu qabaadhee irraan harkaduu nama qabaadhee nama waan nina jechuun jiru. Ofii kiyyaa of jiraachisa. Ofiif kiyyaa waan hunda godhadha. Kanaafuu YouTube kiyya kana namni bitu yoo jiraata miliyoona takka 500 namni 500 itti barbaadadha. Miliyoona takka 500 namni narraa bitta yoo jiraatanii maaliif itti dalaydanii ni harkattan. Maaliif faayidaa isaatu isinii caala waan ta'eef YouTube kiyya kana gurguruu barbaada. Sababa birrii kana na cinqu jira. Birrii kana amma Sumayyaan illee as kenneen jiruuni YouTube xiqqaa kana asirra linkii isaa kaa'aa isa sanaa guddistanii kana bakka miliyoona takka 500 miliyoona takka 200 agasitti ni gurgura. Yeroo inni wallahi gaafa 800 itti banannoo 50tu 800 Amaaranyaan irra dalaguu barbaanna garuu qaadra jiru afaan Oromooti. Oromoon nurraa deeffatti fooluu midhaan minjanii sodataa ture yeroo san jechuudha. Yeroo san itti rakkadee ni gurgura jedhee ture. Kaza Sa'iidoon baay'ee na cinqu jira. Takka gaafa galata namaa gadoon namaa deebiti. Anandallee borullee waan barbaade inni yoo na godhe nama naan jaalladhu namaan kabaju waan takkaa miti. YouTube kiyya kana ni gurguradha. Namni narraa bituu barbaadan lakkoofsa kiyya jala isinii kaa'achuudha. Duwwaa 994 285 tokkodhaan na bilbiltee na argachuu dandeettan jechaaf isiniin jedhee warri na argachuu barbaadan YouTube namni bituu barbaadan jechuudha. Lakkoofsa asirrallee isinii kaa'a jechuudhaan akka harkattanii hedduu akka sammuu na cinqamti jirti wallaahi zin baay'ee takka cinqameetiin jira. Akkan jeesni hin jiru. Maaliif Sumayyaan illee amma deebisi jedhee naan deebistu. Ani barbaade ilmaan kana waliin baasuu deemaa barbaade mana si arguu deemaa inni waan ani keessa jiru kana inni irraa naan beeku. An baay'ee cinqameetiin jira. Kanaaf warri YouTube bitta yoo jiraatanii akkuma isiniin jedhee ilaa miliyoona takka 500 yookiin namootiyyu miliyoona takka 200 akkasii warri bitta yoo jiraatanii faayidaa isaa baay'ee harkattanii jechuun yoo warra dalaydanii ji'a takka keessatti yoo akka kun amma warri Amaaraa fa'aa 500 jaallaalu sanitti ji'a 2 keessa deeffachuu ji'a 3 keessa deeffachuu dandeettanii birrii hagasii jechuudha. Waan xiqqeessan ji'a 3 keessa deeffachuu dandeessanii warri narraa bitta yoo jiraatanii tokkoffaa narraa bituun duratti illee karoora isaa beekuu qabdanii itti yaaduu qabdanii isinitti waan hunda isaatu jechuudha. An jaalladhee isa kana lubbuutii yandaba malee gurguruu hin barbaanne miliyoona takkaaf hagana kana bakka fuudhu hin jiru. Birrii isaa kana naa kafaltu malee jedhee baay'ee na cinqu jira. Anis Sumayyaan isa manatti hin kennitu. Dantaa keetiin aanyettee gaabdureellee keerii nama yaadaa keessatti rakkoo keessa galee akkasii warri YouTube bitachuu barbaadan kottaa isiniin ja'a lakkoofsa kiyya asirra isinii kaaya. Xiqqaa tokko banadhee jira Muniiraa tokko jiru tokko dhaqaa subscribe naa godhaa na ilaalaa na jajjabeessa na cinaa dhaabbadhaa. Kanaafuu namaaf yaaduu yeroo takka kayrii gaafa nama yaadde sharri nama deebite alhamdulillah mishii jedhee hata baay'ee na cinqaa ture Sa'iidoon kalee galgala. ماشي نكسي كان أبو ورطة كولين تيجي نازل نتمدرسوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما دبي وليجا دكيجي بهن كي أكل لا لا يتورج جرا. أكا كيجي وليجا لا لا يتورج جرا. ما لا بس لا أنا يمكن أنت ما نبيتون واو دائما تتين واقول بدي كمان. أمبري سنيات في تورا بيا ما ويا درا بيتتني كيجي بدن. jechuun Sa'iidoo waan si godhuun beektu jettee kette malee Sumayyaan waan biraa miti. Yoo ati hin dakkaratee taatee birrii sana si deebisuuf. Amma deebisaa kaama si dhiisuun deemaa nama. Amma si udaayyoo nama dhagaye kaama. Wallahi billahi. Amma deebis kaama eedus Sumayyaan si harka qabdu kaama amma isin si harka qabdu kaama. Deebisan. Sa'iidoo amma Sumayyaan si harka qabdu kaama. Ammas Sa'iid najjees firii Sumayyaa bilbilitii birrii akka deebistu godhi. Argisiisi.
Birrin bitame kaayisaa deebite Sa'iidoo anaan ajjeesinaa jiru. Yeroo hunda na kijibuu. Bakka birri ana wallahi rabbee kadhadhee si deebisa birri ganke. Us kadhattee. Ollaan kadhattee us jedhi. Us jedhi. Weessaa bitanii. Inni iyyiin sun ta'uu dhagaa. Us jedhi. Kijiba kee dhaabee. Us jedhi kanaanuu walitti akka sinuune kanaan fooxama kee kanaan. Sa'iidoo rabbi maayee Akkasitti wal sirra raasne. ijoollee keetti fi maasii maan Inni kijibdaa Sumayyaa rabbi jedhama. Sumayyaa bilbilti kootu jedhin. maali kottoodha. As Adaamaa keessa jirti kootu jedhin. hin jirtu Adaamaa keessa Ni jirti. Hin deemu. Wallahi asii meesii Kijiba keessa isin rabbaree ni jirti. Bilbiliif kootu jedhin. hin jirtu Sumayyaan ishiin maal dhuftee soota. Maalonni bobboo fakkeessitu fati. Sa'iidoo gattaa eegate nanti. Bilbiliif ayi. Bilbiliif. Sumayyaan bilbilanii yaadaan kaaftu sa'aatii kana. Kaastu bilbiliif bakka isin jirtu ganda gaafadhu. Hin kaaftu. Asuma Adaamaa keessa jirti. Birrii keessaan qabuun. Roza. Wayi. Dhuftama. Agee machii irra dhukatatu qo'ee sitta jima kootu maali qo'ee waan akka taatu. Amma Sumayyaan baastamu eessa tawwaaltate Sumayyaan. Qofa ishiin tuqine ishii. Anaa hima ayyee. Ishii bakka. Idaa asumatti fidee asuma mana kee bulaa jirti iyyuu. Isheen sobdi barnaan. Kunoo Sumayyaan viidiyoo irraa dhaalatti miti dhiira yoo ta'e mana kan kee dhufee naa baasu mana kan kee buladhaa turte. Ati asuma keessatti bulchaatiin na dhusaa jirta. Fidamma Sa'iidoo isiin akkanumaan akkasitti. Kijibdaa bakka isin Wallahi bultanii lazim isiin asii bulteen beektu afaanumaan akkasitti malee isiin dhaalatte malee isiin isaanis bultu isiin akkamitti bultu. afaan akkas jetti. Jechuun afaanumaan akkasitti maal jettee tinni sobdi malee tinni ijoollee dhiistee as bulti. Ijoollee dhiistee. Eegaa waan isiin ijoollee. Ati diina kee ta'uu laale. Ijoolleen isimaa wajjin jirti. Isimaa wajjin. Meeshii jirtu kaa ijoollee.